Kam jirtan hordoftoota chaanaalii maatii Asaayituu Gundinoo kan jirtan nagaa fi salaamtaan deebisan abuu jecha akka viidiyoo siistama yuutuub chaanaalii keessan irratti waan adda addaa isin qunnama wantootni nama qunnaman baay'ee keessaa tokko yeroonii fi moonitaayiz taatanii kafaltii ittiin argachuu eegaltan viidiyoo koontaantiyyee waarniingii akka malee isin dhufuu danda'a akkasumas lookeeshina yuutuub chaanaalii keessanii akkamitti akka jijjiirrattanii fi bu'aan lookeeshina jijjiiruu maalii kan jiru haala salphaa ta'een isin agarsiisa. Bu'aan lookeeshina jijjiiruu inni guddaan tokko yeroo viidiyoos koontantiin waarniingii isin kenname moonitaayiz ta'uuf deebitee lookeeshina jijjiirrachuun hedduu bareeda. Sababni isaas yoo lookeeshina jijjiirrachuu baatte deebi'ee riilistii koontantii ammas adabbii ji'a dabalataa isin kennuu danda'a. Sanii akkamitti akka lookeeshina jijjiirrattanii isin agarsiisuuf deema. Warri Asaayituu subscribing godhin chaanaalii keenya haaraa kan taatan subscribe godhuun akka yeroo hunda viidiyoon keenya isin bira ga'uuf all notification irra godhadhaa jecha kallattumaanii gara viidiyootti isin seenaa. Jalqaba yeroo yuutuub chaanaalii kana banattanii ittiin hojjechuu eegaltan browserii keessan irratti yuutuub chaanaalii ni banattanii akkanatti maal gootanii lookeeshina jijjiirrachuudhaaf browserumarra erga kana bittanii booda gama harka mirgaa gubbaarra maaltu jira iddoo profaayilii yuutuub chaanaalii keessanii jirtuutu jira jechuudha. Iddoo sanarra bu'uudhaan karma salphaa ta'een maal gootanii ni seentanii sitiingii isaa seenuudhaan akka inni lookeeshinii isin jijjiiru godhuu ni dandeessanii jechuudha. Ni dhufa gama gubbaa kanarra yoo isin mul'achuu baatellee zoom godhee isin agarsiisuu danda'a jechuudha. Kanatti iddoo profaayil yuutuub chaanaalii keessanii jirtu kanarra bu'uudhaan maal gootanii ni dhuftan yuutuub istiidiyoo waan jettu robbuutanii jechuudha. Yuutuub istiidiyoo waan jettu robbuutanii ergasiin boodatti akkamitti akka lookeeshina jijjiirrattan isiniin agarsiisa. Erga yuutuub istiidiyoo irra buutan boodatti gama jalaa kanarra ni jira iddoon sitiingii or sitiingii yuutuub chaanaalii keessanii chaanaal sitiingii jedhama. Iddoon kun maal gootanii bilbila afaarratti isiniin mul'atu diskitooppii saayitii godhachuun murteessaadha jechuudha. Akkanatti gama jalaa gama bitaarra sitiingii waan jettutu jira jechuudha. Barreeffama kana yoo baasu baate sitiingii bilbila irratti amma fakkeenyaaf mallattuma kana qofa fidee kaa kaniif sitiingii jechuudha mallattoon kun achirra kilik gootanii ni dhuftan. Erga achirra kilik gootaniin boodatti akkanas sii fidaa sitiingii fidaa dhuftan chaanaal waan jettu jira. Chaanaal jalqaba jeneraalii irra isin fidaa deebitee chaanaalitti isin fida. Chaanaal irra erga isin fidee booda beezik info waan jettu jira jechuudha gama harka mirgaarra akkanatti gama harka mirgaarra yeroo dhuftan country of residence waan jettu jira jechuudha. Achirratti kan kilik gootanii lookeeshina jijjiirrattan. Erga lookeeshina jijjiirrattan amma fakkeenyaaf waan Jarmanii irraan jira Faraansii jijjiirrachuu barbaadnaan Faransiin jaan ergasiin booda maaliin godhaa haruma salphaa ta'een ergaan Faraansii jeen boodatti ni dhufaa jechuudha. Jala kanarra iddoo maaltu jira iddoo seef jettu jira kanatti seef irratti kilik godhuudhaan seef godhee gaabee lookeeshina jijjiirrachuun karaa salphaa ta'een kanuma jechuudha. Kana irraa viidiyoon keenya kanumaan geerootti aan walitti deebinutti nagaan tura. Yuutuub chaanaalii keessaniif akkanatti sirreeffadhaan isin ijaa yeroo garagaraatti viidiyoon nuti ol baafnu yaada qabattan komeenti laayik sheer godhuun dagatina waan nu daawwattaniif galatooma yeroo gaarii.